بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلينكيا وري هردفتوتا هواوكين أكم نجاجرتني فيا لبغا جراتني هروا نسني أبدلو في أكاتا إدام يوكين وطي هندي تدلغا أكان نمت طول والله. درا زبادية هباتك يوكين هبالم أنا قالوا هباتك نقول دجاج هباتك لكو هباتك وانين دلغيف قسني زنجبيل تماما يومود عادي نساق الشطني تقولني سترة لهوتي شنكرتي أدي تي شنكرتي أدي هاكما بربادن تقولني فيديو ساعة تفاصيل بل إنا سنيه إبسوف جوال وانا ركزوا في الدونا في مجتو سلساتي دبلتني طماطما كماشين تولچو قسم أشابو يوكين ملح بمال نكوني ذا كركم يوكين أكاهم بيكين ما جد هردي هاغوما بربادن أني قروت فلان چنا فلانين تقولي بربري يوكين متمتا بربري ترى وغاري مالي متمتان دفي وانا مغوبو تقومن تقولي جوا متمتا تهف كمام غوسا هندر راقبا مشكل لك جدا سنبي فان بي عربات كده بلتني ايغساني ولي لاغبا ولي تمختن walitti maktani waan amma gootan kana kun filfil gurraacha yookiin akka beekenyaatti maal jedhamu qondoboobarii gurraacha daakkamaasaa jechuudha. Inni akkaan namatti tolu nyaata keessatti walitti laaqxanii handa lukkuu ciradhee kaadhin ture viidiyoo sinin agarsiisne yeroo hin turmaanii fi sababa viidiyoo dheeraa waraabuu hin dandeenyeef gabaabseetuma kisala qabsiifadheen ture. hagan kana qopheessutti kisala bidarra ture gastira jidduu kaahee kisala san irra kaahee zayita rabbuusa akka nama ruzi bariyaanii bakharuusa jechuudha. Inni cuqqaala daqiiqaa 5-6 haga aarri isaa kun wanni jedhutti nan cuqqaala asitti shunkurti kashaneen qopheeffadheera. Shunkurti abbaa lama asitti ximaaxima abbaa 3 toomaa abbaa 2 wajji shunkurti adii abbaa 2 wajji mataa abbaa 2 kabzaraa kallaaxitti yookiin maashinaatti naqxanii daaktan. asitti zayita zaytuun hin tafayyadanii isin zayita aadii tafayyaduu dandeessanii bareedaadha. ximaaximaa fi shunkurtii kashanamaa toomaa kabzaraa walitti daakne san asitti naqxan amma zayita kanatti naqxanii daqiiqaa 5-6 kashantan. waan kana hunda dalaguuf daqiiqaa 20 nan fudhanne jechuudha. daqiiquma 20 taatu dafeellee yeroo sinirraa wanii jedha ni kashantan xiqqoo takka ega kashantanii dijaaja kisalatti aarsaa jirtassan waan hunda laaqattanii keessanii daqiiqaa 5-6 keessanii kisalatti aaraa jiru san fuutanii asitti dabaltan. amma asitti dabaltanii daqiiqaa yoo guddate daqiiquma 15 ibitana amma kinu akkanatti aaraa jira. akkaan namatti tola jettani jarrabaa warri nyaata dalagan kaasatan warri mana ofii keessatti tahee mana arabaatti tahee akka namatti tola dalagaa laala. asitti dabaltanii yoo guddate daqiiqaa 15 daqiiqaa 20 maali lukkuun daftee bishaatti yeroo hagas mara nama hin barbaachisu. kisi ruza inoma bishaateera kalaas bu'eera. ruza immoo bishaanii fi ashaaboo fi qaarii abbaa takka qofa itti godhe heera yoo barbaadan heelleetuma dabalachuu dandeessanii namaa tola jechuudha. xaa'amni isaallee riihaa isaallee amma kana fakkaata akkaan namatti tole wallahi masha Allah tabaaraka rahmaan. jarrabaadhaa siniin jedhaa dogongora qabu naaf himaadhaa. achumaas subscribe like share godhuu hin dagatinaa na jajjabeessaa siniin jedhaa. yaada yoo qabaattanis koomentii jala kaahaa waan sirreeffachuu qabus naaf himaa siniin jedhaa. assalaamu alaykum warahmatullahi